Dagalee jireenyaati bara obsi haddaa obsarraa argama bar barumsi haddaa jireenyaa obsiitu manaaf liqimsi hoggaa sana garta reezaaltii isi hin argamu bar wanni akka obsaa dildila jireenyaati karaa teerres dabarsa obsaan aannan goromsaa dhugaa mammaaksi oromootu akkatti siif ibsa jireenya kichaa godhee si magarsa daraaraa firii godhee si nyaachisa obsa mootii jireenyaatu isa kaayyoo kee kan fuulduraa isaatu itti si geessa obsi barda hargeessarra haddawa hoggaatti kan liqimsite ujumoo onnee keessa nama naannawa obsa godhadhu akka aabboof aayyoo obsaan itti geessa bar kaayyoo karaa dheeraa siif godhee si gabaabsee si godha dhiyoo jireenya hammaatee fi godhii namni na godhellee obsumaan dabarsi naan jettaniire kana naan jedhiin obboleessa kiyyaatilleen kana obsuun naan hin malle jettee of hin cabsin hamilee obsuu dadhabadhee garaan na bokkokee aarii gubaa onnee kootiitiif eenyutu dawaadha siin jedhe eeyyen baga na gaafatte anilleen hin baradhee rakkoo gadadoo hamaa jireenya tarraa hin baradhee obsiitu malee qimsi atis ni baratta namoota birootiif illee fakkeenya taata obsi yeroo akkam barbaachisa jettee yooniif na gaafatte aarii cimaaf jireenya hammaate obsaan yooniif dabarsite bu'aa isaa ni argatta atu amante jireenya keenya obsaatu barbaachisa egeree jireenya keenyaatiif haa godhannu obsa. Dagalee jireenyaati bar obsi haddaa obsarraa argamaa bar barumsi haddaa jireenyaa obsiitu manaaf liqimsi hoggaa sana garta reezaaltii isi Dagalee jireenyaati bar obsi haddaa obsarraa argamaa bar barumsi haddaa jireenyaa obsiitu manaaf liqimsi hoggaa sana harkattaa bar reezaaltii isi hin argamu bar wanni akka obsaa dildila jireenyaati karaa teerres dabarsa obsaan aannan goromsaa dhugaa mammaaksi oromootu akkatti siif ibsa jireenya kichaa godhee si magarsa daraaraa fidii godhee si nyaachisa obsi mootii jireenyaatu isa kaayyoo kee kan fuulduraa isaatu itti si geessa obsi bar hargeessarra haddawa hoggaa itti galliqimsite ujumoo onnee keessa nama naannawa obsa godhadhu akka aabboof aayyoo obsaan itti geessa bar kaayyoo karaa dheeraa siif gabaabseef siif godha dhiyoo jireenya hammaateef godhii namni na godhellee obsumaan dabarsanii naan jettaniire kana naan jedhiin obboleessa kiyyaatilleen kana obsuun naan hin malle jettee of hin cabsin hamilee obsuu dadhabadhee garaan na bokkokee gubaa onnee kootiitiif eenyutu dawaadha siin jedhe eeyyen baga na gaafatte anilleen hin baradhee rakkoo gadadoo jireenya hamarraa hin baradhee obsiitu malee qimsi atis ni baratta namoota birootiif illee fakkeenya taata obsaan yeroo akkam barbaachisa jettee yooniif na gaafatte aarii cimaaf jireenya hammaate obsaan yooniif dabarsite bu'aa isaa ni agarta atu amante egeree jireenya keenyaatiif obsaatu barbaachisa egeree jireenya keenyaatiif haa godhannu obsa.